meeshaalee biyya keessa jiran meeshaalee ijaarsaaf barbaachisan akkasuma qorqoorroo, mismaara, bolokeeta, simmintoo, ashawaa warroonni jettanii nagaafattan ani wantoota kanarraa hojjechuu qaata dhiiseen jira. Garuu ammoo warroonni fedhii qabaatanii yookaan barbaadan ta'e isiniifin warra gaafattaniif isin ilaachuun barbaada. Tokkoffaa namni wanta hojjetu tokko irratti wanta san hojjechuuf biyya keessatti haalli bakka xiqqoo isii baay'ee ulfaataa maal jedha waan ta'eef kanaaf wanni isin jechuu barbaadu hojjettoota kabajamtoota kiyya wanna tokko gochuun dura akkuma asiin dura turu waggaa tokkoffaa akkasuma fakkaata viidiyoo kana irratti hojjedhe isini tokkoffaa waan san hojjetuuf mallaqa harkaa qabaachuu qabdanii formishina qofa guurtanii formishina qofa fudhattanii faayidaa takkan qabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessanii hojjettoota kabajamtoota kiyya andee nagaa jira alhamdulillah walitti deemnee jira. Viidiyoo kiyya like gochuu share gochuu subscribe gochuu dagatiin isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu warroonni munaa nu gaafadhu maaltu biyya keessa rakasaa biyya keessa wittiidha akkasuma mootuu warroonni ijaarsa manaa simmintoo irraa qorqoorroo irraa ashawaa irraa bolokeeta irraa wantoota kana nu gaafadhu nu eerii nu laadhu warra jettaniif deebiin kiyya kunooti. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya dursa ijaarsan dura ijaarsi duriif amma garaagarummaa qaba. Wanni inni irratti garaagarummaa qabu inni ijaarri duraa fi amma garaagarummaan isaa tokko mallaqa gahaa qabaachuudha. Mallaqa gahaa yoo qabaatte waa hunduu salphaadha jechuudha. Mallaqa ni qabda taananiin ijaaruu ni dandeetta. Inni lammataa gatii isaa beekuun duratti akkuma isiniin jedhe gatiin isaa hedduu dabalee jira. Bolokeeni dabalee, simintoon dabalee, ashawaan dabalee, dhagaan dabalee, mismaarri dabalee, muyni dabalee. Wallahi wantoonni akka waggaa kana jechuudha. Waggaa kanarraa viidiyoo hojjechaa wajjin turre irraa qabe hamma ammaatitti hedduu dabalee jira. Wanni hundi guyyaarraa akka waan dabaluu isinitti fakkaata. Guyyaarraa dabalaa fakkaata odoon guyyaarraa dabala waa hunduu jechuudha. Ijaaruun biyya kana kilaasii takka lama hoo ijaaratti malee mana guutuu ijaaradha jechuun baay'ee ulfaataadha. Dhugaan isin jedha. Gatii isaa wajjin tartiiba isaa wajjin yoo barbaadan viidiyoo itti aanutti isin hojjechuu hin danda'a. Garuu meeshaaleen irratti akka duraanii san simmintoo hatta bolokeeni jechuudha. Seeraamika minamina dhiisa. Bolokeeni takkittiin iyyuu amma 22 jira. Yookiin 22 jira. Bolokeeni dabalee jira. Isin galee kanaaf wanni isin jechuu barbaadu dursa ijaaruun dura mallaqa harka keessanitti mallaqa gahaa waan guddaalee ijaaran jedhin fakkeenyaaf kanaafuu obboleeyyan kiyya wanni hin dabaleen hin jiru mukarratti gahan jechuudha. Muunuu amma tokkichi meeqan jira isinitti fakkaate baay'ee dabalee jira. Duraan 300 ture, duraan 200 ture, 400 ture jechuudha duraan. Amma muyni takkittiinuu 480. Muyni fireen takkittiinuu hasabaaga. Muyni jechuudha. Amma mee muyni maaliif si barbaachisaa? Muyni dagaleeffatuuf irra ijjatuuf mukaa maal godhatuuf qorqoorroolee si barbaachisa. Waanti muyni si barbaachisa. Muyni amma ila ji'a kanaatirra yoo ji'a kana dabala ji'a itti aanus ni dabala. Bolokeenis akkasuma xiqqoo yaani jechuun wanni hundi dabaleen hin jiru. Wallahi dhasi wanni dabaleen hin jiru jechuudha. Isin amma akkuma isin jedhan waggaa kana maal isin jechaa ture? Wanni isin jechaa ture bitaa kaayyadha isin jechaa ture dhugaa dubbachuuf bitaa kaayyadha bolokeeta bitaa kaadha simmintoo bitaa kaadha ashawaa rakkoon qabu okay. Simmintoo waggaa kana meeqa dhiyoo kana meeqa ture? 15 wajjitu 500 ture jechuudha simmintoon dhiyoo kana. Amma meeqa gale 2000 gale simmintoon jechuudha takka fireen takka simmintoo firee qumtaan takka jechuudha 2000 isin galee qumtaadha miti qumtaa lama matoota ana fakkaata 50 akkas isin jechuu barbaada innuu 2000 galee muynis akkasumatti dabala dhagaanis akkasumatti dabala waa hundinuu jechuudha. Wallahi akkasumatti dabala waa hundinuu jechuudha. Wanni hin dabalin lafa kana irratti hin jiru. Wanti hin dabalin hin jiru. Kanaaf warri yaada san qabaatanii warri bitachuu barbaadanii warri ijaarachuu barbaadan as keessa warri jirtanis ta'e ofii gaafachuu dandeettanii fakkeenyaaf maatiin keessanis yoo gaafates garuu rakkoon qabu maaliif isin yaani injiraa miti nam tokko maatiidhaan ala waan tokko gaafachuu hisaaba beeku herreegatee yoo namarraa odeeffannoo foormishiina fudhatee jedhee
erga simaati yoo bakka injiraamti daballi wantoota akkas kanaaf namni tokko gaafata dhugumatti maatillee dhuguma qabanii waa hundu waan dabaleef waa hundu dabalee jira ka waan ta'eef jechuudha isan isati waa hundinuu inshallah rabbi alaafisu ani tartiiban nukai maqaa isaa wajjin gatii isaa wajjin feeruun amma akka sanitti jira akka waggaa kanatti jira akka waggaa kanatti jira yookiin immoo deebi akka ji'a kanaatti jira akka ji'a kanaatti baay'ee ulfaata isin galee kanaaf waniin isin jechuu barbaadu akkuma beekamu waa hundumaayyuu isin mallaqa irra guddaan namni mallaqa qabu waa hundumaayyuu harka isaatti ni dhumataa fi jaarachuus danda'a qorqoorro nama waggaa kana sirriitti rakkasa ture qorqoorro doo bittanii keettanii idme yoo bishaan hin tuqe waan takkan ta'u qorqoorroon jechuudha mismaar yoo bittee keette waan takkan ta'u jechuudha qorqoorro nama meeqa galee amma gada sadarkaa qabaa mitire ol aananu kumaaf wayi jira jechuudha kuma tokkoof wayi ol aanan isaatu itti aanan isaallee akkasuma 950 itti aanan isaa qorqoorroodhaa kuni beeka mismaar waggaa kana kiiloo meeqa ture mismaar illee akkasuma waggaa kana bareeda ture amma mootuyyuu mismaar kiiloon takkittiinuu meeqa ture 400 mismaar jechuun kiiloon takkitti kiiloo takkittiidha beeka mismaar kiiloon takkitti kana isin jechuu barbaadu obboleen kiyya kanaaf wanni bitamee taa'ame wantoonni akkana kun odoo bitamee taa'ame warroon biyya namaa jirtan odoo meeshaa bitanii keettanii meeshaa bitanii yookiin qorqoorroo kilaasii takka bitanii dhoofsiftanii kilaasii takkitti isanitti fakkeenyaaf simintoo bituu dandeettan sa'aatii simintoo gadi buutti hin bitta sa'a kaan immoo wan muuni rakkoon qabu muuni irratti bitama malee bitameen taa'u simintoo bittee kaata bolokkeetta bittee kaata jechuudha qorqoorroo keessa jiraate maaliif wanni hunduu bittee ulaagaalee fakkeenya feerroo bittee kaatte wanna takkan ta'u feerroo bittee keette bolokkeetoo bittee keette simintoo bittee keette ashawaa rakkoon qabu jechuudha wantoota nama barbaachisan mismaararraa wanni mataa irraa wantoota sifay wantoota manaaf fayyadaman waa hundumaa bittee keette jechuudha wantoota sitti ulfaatan fakkeenyaaf amma feerroon hin ulfaata simintoon hin ulfaata bolokkeen hin ulfaata hilaalin bolokkeen takkittiin birri 20 hoo taate hasabi bolokkeet hagasi ga'u bolokkeen kumni meeqa sigaa 500 sigaa moo 500 sigaa moo akkasitti hirreegama warroonni mana wanna hin beekan jechuudha warroonni waan kana hojjetoota warra mana hojjetan hin beekan mana tokko kilaasii lama ijaaru bolokkeen meeqa isaan barbaachisu hin beekan waan hunduma kilaasii sadii ijaaru bolokkeen meeqa si barbaachisu hin beekan wantoota kana bittee gaafa mana kaate hedduu takka bareedaadha jechuudha mana keessa bittee sa'a harkaa qabdu bakka tokkotti ijaaradha bakka tokko waan tokko godha dhoolate abadan hin dandeetu jechuudha abadan biyya kana keessatti harka akkasii guyyaarraa meeqan qasir warri guyyaan oolan meeqa isinitti fakkaate duraan meeqa tura warri guyyaan oolan beektan duraan 600 tura baran ammoo warri qansiraa jechuudha gimbanyaa malee gimbanyaan 500 oola isin agalu warri qansiraa jala dalagummaa meeqan oola 1000 yookiin 800 gadi oola kama waan beene ashawaa asitti harusunuyyuu 800 oola ashawaa man fidee gibbii keessatti haru gimbanyaan 500 oola guyyaadhaan kan herreegu qabda guyyaan gimbanyaan 500 yoo oole ji'a lama hojjatu mallaqa meeqa na barbaachisa karoora mataa keetii baase ya bakka daftara bitadhu herreegi kaan hojii kan hojjedhee mana kana xumuruuf gimbanya hojjataa saniif nama hojjetu saniif nama ijaaru saniif qarshii meeqatu nagaa mismaara meeqatu nagaa bolokkeeta meeqatu simintoo meeqatu nagaa raddaatii nama san jala hojjetu guyyaan 800 yookiin 1000 oole yoo alaawwan alaafin isaanii ka hojjetu sun yoo qarshii 500 oole raddaatiin isaa sun immoo nama meeqan oola yookiin nama 400 oola hasabi kuma yookiin 800 nu hasabi eessa sitti dhufa kana hirreegu qabdan dirqama mana binnaa dirqama mana ijaarraa maal jechuurra karoora kana baasuu qabda kan hirreedee gaafa xumuratti hojjetaadhaaf kana raddaatiidhaaf kana namchi hojjechiisuuf qarshii kuma kana na barbaachisa hojjettee tartiiban keette dhumate wannan hundu salphamatti jechuudha akkasii isin jechuu barbaada ummata kiyya ummata jaalatamaa ummata qarshii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa akka isin qaba viidiyoo kee like godha share godha namoonni waa'ee kana barbaadan waa hundumaayyuu tartiiban gatii isaa waan jiru wantoota biyya keessa jiran nu hojjedhu kan jettan taate sahala rakkoon qabu guyyaadhaan deemee isin hojjechuu danda'a magaalaan teenya biyyi teenya
isinillee bakka isin jirtanitti rabbi isin bira haa jiraatu isinin jechuu barbaada machaachuu